Biti takka nan asal lafa daba jiddu saa qulla booda himuun jiru. Zabanaan nama nagayaa ta'e kana osoon kopheetii ya keessatti ifdhoo iseen fedha beekta. Wallahi. So embarrassing, you know. Generally jiru, ministeri jiru. Mootummaa garagalchuun nun barbaachisu kuttee waan hin jeefine sirriitti mamma. Qabsoon hin hodhoodhaa normaalii silaatii ol nyaata. Qabsoon hidhannoo naannoo Tigraayittis, Amaarattis, Oromiyaattis gaggeeffamu caasaalee kana nyaateefitu jira. Diinagdeen laamshee jira, biirokrasiin laamshee jira. Amma bar bulchaan maal hin jiru. Milishumaatu nama cafaqa malee wanti tajaajila uummataa sadarkaa qabaleetti kennu hin jiru. Gara gadiiti humnoonni qawweedhaan itti fincilan sirnicha nyaatanii akka hirmaatti fitu jiran. Gama oliiti osoo namni humni biraatu hin dhiibin muummichi fi ministeeronni komishiinoonni isaanii addaan faca'anii jiran. Maaliif? Erga dirree siyaasaa cufuudhaan murteessee booda nama sii ja'uun hunda firraaree nama isin haala qaagaashee ja'u qofa bira kaa'e. Kaakistokrasii waan jenni jira. Kaakistokrasii jechuun maal jechuudha? Hoggaa namoonni dandeettii hin qabne, amanamummaa hin qabne, naatoo uummataa hin qabne, incompetent, irresponsible, corrupt warri ta'e qofti hoggaa biyya bulchan kaakistokrasii jedhama siistamni sun. Kanaaf ministeeronni kun amma qaalichanii sodaatan. Namichi inni arrabsa ni aari'a ni hidha. Kanarraa kaka'e waan dhugaa takka itti himan. Waan inni gubbaa kaffitu kunaasirraa hin jiru. Fudhataniituma usan. Waan fudhatan san immoo hojiitti ni kan maaliif itti namanan? Takkaa itti namanan, takkaa dandeettii isaan qaban, qaallichinii fi ministeeronni isaa wal quban qaban ni fakkaatan malee. San qofa osoo hin ta'in biyya ollaa hundaan wal lolee jira. Somaaliyaadhaan wal lola, Eertiraadhaan wal lola, Jabuutiidhaan wal lola. Keeniyaan keessa tureenis akkasumara jaalaltiin jirtu. Uganda, Rwanda, addunyaa mara except Emireet malee. Biitii takka shariika Itoophiyaan jirtu irra nan. Gama dippiloomaasiinis dhidhiitaa fi walibbuu unnecessarily amma akka Somaaliyaa kan hoggaa laaltan waan nama qaaneessuut dalagame. Fakkeenyaaf gama diinagdee fudhadhaa. Diinagdee kanaaf fise inni guddaan lola. Garuu waan lolarraa hafte akka waan biitii sun uuftee yoo nan beekuu baadhe malee biitii sun gaaza lafaa ba'u ka gurgurtee maallaqa bakka keessu dhabde hin qabdu. Masaraa mootummaa ittiin jaara. Riizoortii isaa fi namoonni muraasni qofa itti bashannan ittiin jaara. Maallaqni lolaan dhume. Lolli maal godhe? Qonni akka hin dalagamne godhe. Ganda keessan bilbila gaafadhaa. Keessattuu isin daasporaan waggaa biyya dheeytan. Finfinnumaa fi Adaamaa fi Dirree Dhawaatti qamaatanii dhuydanii jaartii fuutanii galina. Ganda keessan dhaqaa galaati ilaala uummata. Namni bahee galaan jiru dalagataa hin jiru. Naganni hin jiru. Asal lafa dabaa jidduu isaa qulla booda himuun hin jiru. Investmentiin biraa haaraa dhufuu dhiisi. Biyya keessaa'u maallaqni bahee dhume sababa lolaatiin jechuudha. Wanni amma waachaa jirru tokko maqaa keenyaan bara kaleessa Oromoon hin bulchitu jenne hin dandeessu bikkaan dhaqetti zamanaan keessattuu callise kana zamanaan nama nagayaa ta'e kana zamana dippiloomaasii kana nama hedduun argamu hogganoota biyya adda addaa waa'ee warra Itoophiyaa bulchaa kana hoggaa isaan haasayan osoon kopheetii keessatti ifdhoo iseen fedha beekta wallahi so embarrassing you know namni keenya kasirna san keessa jiru jeneraalli jiru ministeerri jiru kakanaan hin qaanu hin jiru maaliif tokko maqaanu nyaatan alagaa duraanu maqaa keenya hin jaalanne daran dhugeessaniif jechuudha. Tokko maqaa keenya qabatanii deeman. Lammaffaa waan leencoo lataa jiru jira. Waan jaarsi sun jiru ilaalchisaa jaalatanii jibbitanii dhaggeeffadha waan inni jiru. Nullee mootummaa Oromootii miti jennu nuti hin filanne gaa. Sirni kun qabsoo Oromootiin ol bahe. Maqaa Oromoo dhayata. Badiin isaa haga feete yoo akkanne nurra maxxanti. Jaarsi elemoo jedhamu tokko yoo jiraate ijoollee hedduu keessa gurbaa guddataa yommuu qabaate guddataa yoo haate mucaa warra elemoo santu hatee barjan. Guddataa qofaa yoo ganda hundaatu waliin maqaan xuraawaa jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa sirni bifa kanaan utubaaleen sirna biyya hagar mangista akkaa'u state bifa kanaan gaafa shoshorroqee bututaa'ee laaffate mootummaa qofaan ka kufu. Biyya wajji kufa state kollaapsiidha jechuudha. Biyya hoggaa kufee laaftuutti hin fudhatina. Haa toltu, haa baddu, biitii takka eega ijaaramte booda qoybu, sirreessu, sirnetti tolchu, hamtuu isii irraa laaffisanii mootummaan sun mootummaa nama miidhaa nama irraan geessu irraa laaffisanii kan nama tajaajiltu godhuudha malee biitii takka adda facaanan callee dukkana keessa facaatee beeku. Somaaliyaa laala, Yemen laala, Liibiyaa laala. Biitii diigamuun is very dangerous. Kanaaf ammoo inni lallabaa jiru maali? Sirna garagalchuu maal osoo taate har'aa miti. Gaafa tiyoorii qofa qorannessanii waggaa afur fitteemi. Guyyaa 40 nutti fittu. Hin jirtu ree. Waan bututee xiqquma itti buunaan bara. Mana utubaan isaa laaffate. Xiqquma tiraaktarii itti buunaan kuutee beeku. Kakkaa'u muka jirmisaa shame. Rirmi fitte gaafa tokko qilleensi xiqqaa tokko lafeen lafaan dhaya. Amma sodaan an qabu maali? Sirna kana daddaflee karaa tokkotti itti baasuu baannaan maqaa keenyaas gaafa Oromooti biitii jiide. Gaafa isaanii jiide waan jaamurra dhufnaa jechuudha. San qofa osoo hin ta'in biitii adda facaateeti nuus walii keenyaas ollaa wajjinis rakkoo keessa seenna ka jehuun. Warra mootummaatiin chaalenji godhuu barbaada warra sirna san keessa jiru. Nama mootummaa san keessa jiru parsantii 5 hin gahu ka gurbaa deeggaru. Kurnanumaaf 5 saniif chaalenji godhuu barbaada. Qaanyii kana keessa akkamitti dhufne? Laaftuu sitti fakkaatiin hoggaanaan
akkana dubbadhee qaanii adimit godhu garuu amanu malee keessa ba'uu hin dandeenye. Nama jaartee moo kophaa fiida. An kophaa mul'adha takka kophaa fiigee hin beeku. Nama waggaa ol baafte akka heetaati shimbiraan nyaata. Har'a dhiisii kaleessa gaafa silaa kophaa fiigee sansanuu kophaan fiine akkan kophaan fiine gaafa kaane Oromiyaa guutuu ganda waggaa sochoofnu lafatti mi bara built that yaa waan qeerroon hojjete san yeroo meeqan Keeniyaa dhaqee yeroo meeqan biyya meeqa dhaqee bara san keessatti ijoollee leenjisaa turan jaaraa ture. Gaafa Singapore baradhu irraa kaasee hanga Ameerikaa jiru hanga paaspoora kiyyan irraa fudhatanitti every year Itoophiyaan deeman ture qorannoodhaaf jedhee nin qoradha nin leenjisa nin jaara. Amma faamoo akka ajaa'ibaatti jirra beek maal seete Itoophiyaa tana dur hoggaan biyya alaa ture fagoo irraa ilaala akkan tana dubraa takkatti hoggaan biyya gale bira dhaqeetiin kakkabadhee arge hoggaan hidhamu macaroo keessa hin ol arge beek miila irraa hanga mataatitti jaarree jira nama sammuu jaaru jirra sammuu jaarree nama waan tokko amma ooyoo akkana godhan warra kaan isin irraa fudhata an biyyaan nu harkaa diigamaa sodaadha malee amma booda kabalanii nu harkaa fuudhanii yaadinaa sun we have built an kanii yaadda'u fardaan nu jala du'aadha malee fardarraa nu kaasanii jallaa buufnee tolaa qajeelaa irra keenyaadha malee argumentiin jiru san hin yaadina kan hoggaan jiru yeroo hunda Oromootu prime minister ta'ee itti fufoo jechuu miti no we don't have to we don't need to sirna dimokiraasii keessatti uummanni lakkoo isaa wayyaba number 1 yoo kana butaate number 1 sun gara tokkoon deemuu hin danda'u Keeniyaa akka ilaaltan amma abbaan fedhaa dhufu warri saba guddaa aangoo moo pirezidaantummaa godhaman taates wanni isaan jedhan hojiitti gama jechuudha sirna dimokiraasii keessatti sirni dimokiraasii mirga warra wayyabaa bulchaa mirga sabxinnaatu kabajama san qofaa miti mirga qofa osoo hin ta'in lakkooysi dimokiraasii keessa waa lamaatu murteessaadha jedha lakkooysa nama fi maallaqa nuti lakkooysa ni qabna maallaqa irratti dalaguu qabna maallaqa irratti dalaguudhaan ammoo siyaasa wal qixxeessuu qabna jechuudha. Du'a sodaannee garuu du'a sodaannee lubbuu ogummaa haxxiffatanuu nama keessaa baatu jecha saba kana qaanii keessatti hin dhiifnu kaleellee hin dhiifne ammallee hin dhiifnu sagal duuna malee deesaa noo rabbiin asiin naga'e I believe ummata kanaa wajjin hariiroo dhugaa qabna paaltook irraa kaasii gaafa ijoollummaa irraa kaasii wal lolaa wal arrabsaa wal falataa dhugaa walii himaas geenye waggaa lamaan irraa hoggaan as dhufe wal lolaa turreemi waan isin barbaaddan jechuun hin danda'an ture no yeroo sanitti waan hin jeefin qaba ni beeku waggaa lamaan dabre kan waan hin hojjedhe naaf beeka time was important yeroo sanitti osoo hin chaajee rakkoo dhufa waan amma sodaatin tokko ni uumama ture san bira dabarre amma now waa'ee maraamartoo hiyyummaa keessa maaltu nu galche slaayidii san karee fuusan mee osoo naa bante buqqaafti na fakkaata maaliin jee abii sirna abbaa irree jaaruudha deemuuni gaagama siyaasaa fide political crisis fide political crisisiin tuni deemtee wal waraansa nu seensifte wal waraansi kufaatii diinagdee fide wanni sadeen kun addan bayan politics security and economy are inseparable siyaasaa ta'e eemaruu baannaan maaneej godhuu baannaan karaa qabsiisuu baannaan lolatti seenta lola seennan diinagdee taa hanga sanuu guddatte ni nyaatta gara fuulduraalee guddattu siniif gabaabsu biyya Cote d'Ivoire jedhamtu akka ture Afrikaa keessa gaafa bilisummaa baateerraa hanga early 1990s addunyaa irratti biyya saffisaan guddataa turte garuu nama tokkotu aangoorra ture gaafa qaalichi sun gadi qajeelu dubbiin sabaa jidduu dhooteeti Cote d'Ivoire irra biyyoota hiyyeeyyii keessa jirti jechuudha hanga feete yoo guddate biyyi takka dhimma siyaasaasii dhimma securityisii fi furuu baannaan diinagdeen siin guddatu jechuudha diinagdee guddisuu yoo barbaadde siyaasa guddisuun barbaachisaadha keessattuu biyya sabdaneessa ta'e keessatti biyya saboota adda addaa qabdu amantii adda addaa qabdu keessatti siyaasaa wal qixxeessuu baannaan abadan biyyi guddachuu hin danda'u. Kabiraa qaaloomsa jireenya maaltu uume kanuma uume qaaloomsa jireenya abiyyi uume maaliifi bara abiyyi rabbumaatu haafeesse malee akka aangootti dhufeen deeggarsa saba hundaa yeroo qabu sanitti paartii kamuu dorgomee mo'achuu danda'a ture bara sirna dimokiraasii ceesisuudhaaf bar mallas rakkateeti mallas wanni abbaa irree ta'eef fedheeti miti bar saba xiqqaa keessaa waan dhufuuf gara dimokiraasii yoo dhayne ni mo'amna jedhaniitti qabatan kana maaltu cinqee saba bal'aa kana keessaa dhufe ummata bal'aa kana keessaa dhufe Oromoo qofaa mi kibbi guutuun
kaabninis deggeruu ture. Bololee itti iyyaanne because he was not mature and he is not maturing, you know.